كدير مرتو كتلفزيون دبرسو كأني برك لما درا لكي فتاتوري كأداما كيستي أوتوبيسين هندي كدير مرتو أدامان قوتون فنفنين قوتون أروميان قوتون إسألقي فتو سنتويو sadarkaa akka ijoollee daa'imaatti gad deebi'ee sadarkaa akka shlabbeen akka kiyyaa akka naziir akka caffee raammis ifa manarraa ta'aa akka hangaasaa akka abdulhakiim ijoollee fakkee namoota jechuu namoota artistii ta'anii aartii uummata oromootii qindeessuu hin dandeenye sheeka ta'anii uummata oromootii da'awaa godhuu hin dandeenye fuqraa ta'anii baaroo baasuu hin dandeenye daldaaltuu ta'anii daldaalummaa isaanii uummata oromootii beeksisuu hin dandeenye siyaasaa baratanii siyaasaa xiinxalanii akka Jowaar Mohaammed qopheessuu hin dandeenye sadarkaa nama dalagaa hin qabne carraa itti fayyadamanii sooshaal miidiyaatti fayyadanii uummata oromootti uf beeksisuu fi yaada ofii akka nama dhuunfaa namni taraan akka kiyyaafaa akka shlabboonni durriyoonni haasawanitti gad deebi'ee yoo inni Jowaar Mohaammed akkasii ilma akkasiiti ilma haati akkasii ilma haadha akkasii mallaqa nu nyaatte ati nama Jowaar Mohaammed irra guddaati sila sadarkaan kee jechuun Jowaar Mohaammed uummata duratti osoo Jowaar Mohaammed hin beekamin dura Kadiir Martuutu beekame akka laalutti televizyiina Itoophiyaa gubbatti Kadiir Martuu aartiidhaan beekame artistii Oromoo jedhamee beekame ka'eennu Jowaar Mohaammed fakkeenya shororkeessa yaanii dookumantarii irratti dalaganii televizyiina irratti dabarsan malee aartii jedhanii dabarsan. Artistiin Oromoo beekamaan sun sadarkaa haasawa gadi bu'aa haasawa fokkataa artistii Oromoo tahee artistii hangaftoota keessaa artistii Kadiir Martuu nama Ali Birraan eenyu bakka si bu'a jettee yaadde jennaan Kadiir Martuutu bakka na bu'a. Intaloo bareedduu sanfaas Ali Birraa wajjin sirbitu sanfaa wajjin sirbite Saalihaa bareedduu sanfaa wajjin sirbite uummata Oromoo sisimatee Waashington DC'tti makiinaa gugurraatti akka Dr. Abiy simatan kan sisimatee alaaban sisimatee sadarkaa sarara gabbuutee ati liivii gubbatti baatee viidiyoo fofokkataa akka waan sirbaa hindii faa akka waan bombii dabarsituu suuraa fokkifte maal akkasuma goote yaa Kadiir keenya maal akkasuma goote sadarkaa kee gabbuuftee maal akkana goote baay'ee garaana nyaatte wallaahi baay'ee garaana nyaatte baay'ee garsiif marrafadhe isatti aartanii maraata dhaabayyaan qabu malee arsuuti lalala namni kun miidhamee jira dhugaa rabbiitti fayyaan qabu haala nafsiyyaa waan jedhan san dhukkuba afwaalee jira jechuudhaan beeku namatu maraachise maal jedhanii ati gootaa jabaadhu ati dhiiraa jabaadhu keessaa naqe ani jara keenya kanaan dura na balleessanii ture yaa Kadiir keenya nama taraa wayiiti si gorsaa dhageeffadhu viidiyoo gaafa duraa waraabee inna beektanii ani nama shintibeetii dhiqee takki re'ee tiisee jiraatu jechuun miskiina ilmoo taraa namaati jechuun nama gatii takka hin qabne nama uummata Oromootii waa godhuu dhiisi lubbuu fi tufuu waa godhee hin dandeenye tokko beekumsa takka illee hin qabu namni akkam na godhe sii galan si hima argee jira gaafa dura ati viidiyoo waraabdullee leenca si bira kaayan anallee leenca na bira kaayan uf shakkeenu maayyuu ani anaa namni yoo itti bilbilu diimaan irratti dhahu uummanni itti bilbila gamaa gamana kawaa takka hin buufne akka waan ani hin gammade jechuudha gaafa tokko dhugaa rabbii isin hin jedha mirqaanee fooqii koree kooluu qabaadhee waan barnatti fakkaatee fooqirraa utaalee lafa dhahee caccabeedha. Aniin kun nama hunda caalaa ofnatti fakkeesse namni jechuudha. Ilillina darbanii ahmaggoota woboo bosona baalee baga leenca baga sideetti haate sanyii nadhii gammadaa goota akkasii. Anuma moo nama biraati jedhee haga shakku takka. Bar leenca waanuma nama kana hunda danda'u natti fakkaate. Namnummaan akka kiyya beekan xiinxallaan dubbii waa xiinxallu hin jira natti fakkaataan ture. Namatu akkas nama godha jechuudha. Sammuu tana si maraachanii sitti fakkeessanii ati waan wayyaan yommuu tana cabsitu si fakkeessanii ilillee si darbanii suuraa kee leenca bira si kaayanii ati shaarukaan Oromoo si fakkeessanii ati sheeka Oromoo si fakkeessanii yeroo gorii akka daawwaa fi maalii gootu kana ol keessa leencu dubbii namatu akkas si godha. Si maraacha namni yaa obboleessa kiyya fayyaan qaba
هدير مرتو فياه انقبض وقصة تجرت يا أبو ليس كي نما توقعن سيقول أمني السوبة أتم ريبوتن هرجين توتا أما سيجيفند هرجين كم نسدي كندا كيسا جوهري تيام جوهري فيديو راب كم نسدي دولار تكنا جرت تنغراسن فا مالك قولتر كرويتك هاسو إسا رجيف فتاجر هرجين كم سدي يرو أتليدي وراب دكالك كي دنگرته أما ستي كاس أمتا أما بكي ستي كاسمي أما مال بكي مال ستي كاس كون هرجين كندا كيسا كالغاري كيسا کرتے konserti qopheessite OMN mallaqa guuraa jirti doolaara itti facaasaa jirti Johaaritti yeroo ati akkas dubbassa achi teettee ammoo leenca isin jetti adeeroo namni sitti taphataati namni waan namni isin jedhu dhageettee ati goota ufseetee waan dandeettii addaa qabdu atiin sadarkaa aniin kun waan ufsee ani dhugaa isin jedha akkuma kee kana jechuun ilmi namaa akkam nama godha kennama addaa nama qabu akka nama waxyiin itti bu'uu tokko natti fakkeesse namni ilmi namaa amma hangaasa akkas godhani beekta maalifi doktor hangaasa cimaa dhukkeerraa kaaftee bar balleessitee barshanee adeeroo feesbuuka waan takkaan balleessan haga feeta iyyaaba ooltu waan takka bu'aa takkan qabu yaa obboleessa kiyya sammuu uf nyaatte uf maraachite yeroo viidiyoo waraabdu mee gorsa ansi gorsu keessa aniin kuni atiin kuni artistii ummataati nama ummata dura dhaabatu nama ummataaf jiraatu listiroota ragattee akkiyya kanattiin jiraatu ani fakkeenya namni jibbee na jaalatee dantar namaati na jaalatu waa takka naan godhu na jibbullee waan naan godhu haa taatu ati namaan artistiin ka ummataati ati ka ummataati ani ka ummataati osoo hin ta'in karaa namaatiin lakkoofsa kee ummattuun an lakkaawan dhugaa rabbi sanii haasee nama arrabsee kaan laaqee kana laaqee sanii jecha waan fedhee waan dubbataa oole namni tokko asumatti wal argaame gatii godhee maraataa maal haasofte eetumaan namni irra tara jechuudha ati akkasii miti artistiidha maaluma nuun jedhe yaa rabbii kiyyoo amaarri maan nuun jedhe artistii amaarri maan nuun jedhe yaa oromoo kadiir martuu ilaalamee sadarkaa isiin itti geette ilkaan isaa akkana gootanii isin irra keettanii ilkaan gurraachessee akkana gootan kana maaluma nuun jedhe amaarri artistii nuun qabna jennu ka ummanni oromoo hin qaba teedii wajjiin wal dorgomsiisuu dandeenya namni nu jennu sadarkaa kana deddeebi'ee akka ijoollee daa'ima sirba hindii sirba somaalee haa viidiyoo wanni godhu fokkisee bifa jijjiiree waan arga dalaga akka ijoollee daa'ima yaa jara keenya rabbi sodaadhati maraatadhaa sharrii qaban jedhee hin maraatee jira gurbaa kana qabaati yaala fayyaa hin qabu haasawa madaala hin qabne si ajjeefna maal si goona nama naati nama guddaa nama akkanaati miti sadarkaa kan gad hin deebi'in namoota liivii waraaban ka waan haa wanni tan kun dalagaan qabu kun mata o'e rakkinna biraa addaa qaban ani kanaan dura rakkinna addaa qabaataa ture dhugaa rabbi isin jedhe rakkinna dhuunfaa kiyya aarii wayii qabaataa ture isinitti maal waan dhabbee dhuunfaa wayii qabaadhee karaa itti baafadhuun dhabeetumaan yeroo boqonnaa waan qabuuf wanni waan qabuuf asirra bahee waan argee haasawaa ture jechuudha dhugaa isinitti maal dalagaa gaaf argate namni waan dalagu gaaf argatee waan shaagalamuyyuu argate oromoo bilisoomsuun liiviin haasa'uu miti dandahan jechuu dandahan gaaf oromoon rakkatte beelotti jedhan waan qabdu gargaaru dadhabdu afaan kee qabattee taa'u liivii wanni takka wanni dhufaa hin jiru yaa jaran iyya gootummaan asirraa jettee ati leenci namni isin jedhu kijiba ati sanuma hin jijjiiramtu kanaafuu yaa kadir keenya rabbii kee sodaadhuti ati artistiidha mee artistoota amaaraa kana laal sakan ji'a 40 haasawan wanni ati dalaydu konsertii gaafa dalagattu konsertii akkanaa qopheessa wallee akkanaa qopheessa yaa ummata oromoo na dhageeffadha ati waa'ee qabsootti miti mee shukriin faa sadarkaan isaa mirsi shukriin bakka fedhe go kabajaa qaba oromoo takka biratti hin jibbamne wajjiin dhuftan isii gadi ilma xiqqaa sirra situuyyuu walaloo barsiisaa ture sirraa baradhe jedhee nuyyuu galata sii galchaa ture zariyoo wadaajuu faa kun waa takkaan dubbatan warri wajjiin dhuftan osoo biimatti haftee gaafsayyaa kadir keenya wallaahi osoo biimatti haftee hin jaaladha sirba kee jaaladha akka dirqamaan akka mirsi jibbu godhaa jirta uf jibbisiisaa jirta homaa si duuban hin jiran namana wallaahi homaa si duuban hin jiran namni sitti qoflaa jira qaanfanne adeera kiyya rabbi sodaadhuti mustashfaa dhaqiiti haalan nafsiyyaa qabda haalan nafsiyyaa sifti keetuun ifa jechuu ilkeesanillee tolfadhu ilkeesanillee anuutu tolfadhee jira garta duraan gurraattidha
Hindi kan jechuun dhibbuma lamaa moo doolaara dhibba lamaan geettu. Ilkee masan tolfadhu rabbi sodaadhuti. Ilkee see gurraatti san gartee wallahi arrabaa miti Kadir. Kadir keenya si jaaladha. Siin boona. Seenaan adda guddaadha. Ilkeelee tolfadhu yoo viidiyoo waraabdu akka ijoollee xiqqoolee waan bombii faa gubbaa keettee gurraachessitee. Ati nama guddaa namana. Ati nama guddaa bara. Artistii Oromoo Tilbijiin Itoophiyaa namni miliyoona 100 daawwatu. Irratti dabru wani viidiyoon kee kan TV Oromiyaa irratti dabru. Ammallee eenyu dirreetti uffata dabarsitu. Artistii nu qabnu jenneen uummanni Oromoo ittiin boonu. Maas darkaa durriyeetti of deebifte. Maas darkaa kashalabbeetti of deebifte. Haasoynyatti haasoytu kana. Nyaayitee viidiyoon mareefus dhageeffadhe waan itti haasoytu. Haateta akkasii, ilma haadha akkasii, diqaalaa, haadha raawu. Adiiroo, obsi ati. Dirqamaa miti ati dalagaan ta'e aartiidha. Ati artistii Oromooti malee arrabaa miti. Nuti akka kiyyaa kuni gartee akka kiyyaa akka hangaasaa akka caffee raammisii fi naziir maalii kuni artistii illee miti. Sheeka ta'ee daawaa godhuu hin danda'u. Artistii ta'ee wallisuu hin danda'u. Gaazexanyaa ta'ee televizyiinatti waa dubbatuu hin danda'u. Qeesii luuba ta'ee sagalee waaqayyoo lallabuu hin danda'u. Dalagaan inni qabu nama arrabsuu qofa kanaan itti beekamuu barbaada. Akkiyyaa kun faallee nama taraadha jechuudha nama gatii hin qabne. Kanatti gadi hin deebi'ini ati dalagaan ta'e aartiidha akkuma shukrii fa'a. Barsilaa ati hacaaluu fa'a duraa bara hangafa. Yaa Kadir keenya maa akkatti of xiqqeessita. Hacaaluu fa'a duraa barati. Caalaa bultumee akkatti kun sirba isaa namni Oromiyaa keessatti dhageeffatu. Amma akka sirba kee namni dhageeffanne goote. Akka ati jibbamtu. Seenaa Oromoo keessatti aartistii jibbamaa akka taatu goote jechuudha. Aartii irratti dalagi ati mee sirbuma kee dhageeffadhu waan dalagaa turtee fi sirba babbareedaa dalagaa turte namoota ati wal qunnamaa turte. Yaa obboleessa kiyyaatti kanaa miti sadarkaan kee kana nama arrabaa miti. Osoo Mallas Zeenaawiyyuu taate osoo wayyaanee taate haadha raawu jettee jecha safuutti hin fayyadamin sirraan eeggamu ijoollee xiqqoolee si dhageeffata manguddoo si dhageeffata. Soddaa keetu si dhageeffata. Mimaa isin jedhe soddaan kee yoo si ilaalu ati gubbatti soddaatiin namni ati kabaju nama guddaa si dhageeffata. Amma si ajjeesa gadi baya Ingiliiz nageessitanii abbaa fedhan sodaadhu ajjeefamuu barbaada. Adiiroo waan akkanaan dubbatine ijoollee xiqqoolee si ilaalaati. Mee maal dabarsaa duraan waan gaarii dabarsaa turte ijoollee maal dabarsaa turte. Dhaamsi kiyyan akkana fakkaata. Jara keenya warri balleessaa jirtan. Soddanii nama harkan dhahina kijibdoota ani kan argiise bar warra Facebook gubbaa kana waan isin aarsu malee maxxansu haala arrabsitaniif likkii doktora hoolaa ofii waan jedhuuf malee haa likkii kiyya beekee likkiitti galee dalaga mataa qabadhee dalagadhuuf yoo akkas hin ta'in waan isin jaalatte yoo an dalage dhugaa dubbatte beekaa xiinxalla shayxaana wajjin nafsiyyaanti ol fudhamte an nama cimaa obsee jechuudha. Sadarkaa kiyyaa ol taree bakka biraa jira obsee haayyuu maannaan jedhaa ture isheen ganama tokko. Aboo adda gadi bahin ka hurraasa si goon dhugaatti fakkaata. Hurraasa jechuun warra si eegu jechuudha. Anuma immoo nama biraati. Silaaniin kun nama argame. Cimaa argame. Garee keessa dhaqu amma bosona baalee dhufee maal? Dhugaatti maal amma bosona baalee kun? Eenyuun? Natti fakkaatti nafsiyyaan tun kibri maal maradul azama kaya arabaan afaan arabaatiin jira. Dhukkuba boonaa kan jedhan tokko jira dhukkuba boonaa nafsiyyaa wanni jedhan maradu nafsi kan jedhantu jira hospitaala jechuudha xaayifiin jiraan beeka kama lubbuu tan itti yaalan jechuudha namni lubbuu nafsiyyaa dhukkubsata osoo dhukkubbii wanni hin ta'in gartee inni afwaala jechuudha itti fakkaata sitti fakkaataa jira fakkeenya yoo garii yoo jimaa qamaatee mirqaantee waan tokko taatu waanuma urjii tana gaggoorsu sitti hin fakkaatu. Waan urjii tana qabdee dandeettii adda ati qabdu beekumsa adda ati qabdu cimina adda ati qabdu sitti fakkaata jechuudha. Dhukkuba akkasiisan godhattee Kadir keenya dhaabadhuuti yaa ummata gorsaati yaalaa gurbaan kun fayyaa hin qabu. Kana siin jedhan dhaabii ati aarti deebi sadarkaa kee gadi hin buusin galatooma.